Manni marii olaanaa dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee diigamuu dallaa masjida Tabaarakaa balaaleffate. Godina Arsii Aanaa Sirkaa keessatti mootummaan Itoophiyaa manneen uummataa gubaa jiraachuun dhagahame. Eebila 15 guyyaan gootota Oromoo waggaan kabajamuuf qophiileen garagaraa taasifamaa jiru. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Abbutiin dura ta'a Addachaa Dabratsiyoon Gabra Miikaa'eliin durfa mootummaa Itoophiyaa waliigaltee Pirootoriyaa cabsee uummata Tigraay moggaatti baasee jira jechuudhaan himate. Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabannee isiniif dhihannee jira. Gara odeeffannoo keenya bal'inaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya yeroo hundumaatti. Gara odeeffannoo keenya guutuutti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Manni marii dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee diigamuu dallaa masjida Tabaarakaa balaaleffate. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qeerqos keessatti kan argamu dallaa masjida Tabaarakaa dukkana dawoo godhachuudhaan diigamee jira jedhe majaalisiin magaalaa Finfinnee. Bulchiinsi kutaa magaalaa Qeerqos gama isaatiin tarkaanfii fudhatame sochii lafa mootummaan murtoo irratti hin laanne karaa seeraan alaatiin qabachuudhaaf taasifame ittisuudhaaf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfii diigaa fudhatamedha jedhe. Manni marii olaanaa dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee ibsa dilbata kaleessaa Eebila 13 bara 2025 toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaa irratti baaseen dallaan masjidichaa dukkana keessa diigamuu fi tajaajiltoonni masjidichaa hidhamuu himee jira. Masjidni Tabaarakaa kutaa magaalaa Qeerqos aanaa 10 keessatti akka argamu kan himu ibsi majalisii magaalaa Finfinnee sochiin mootummaan naannicha misoomsuuf taasisaa jiru wal qabatee masjida bifa haaraan ijaaruuf piroojeektii qophaa'ee mootummaaf akka kennamee fi hordoffii taasifamaa jiraachuus himee jira. Kana malees manni marichaa dhimma masjida kanaan wal qabatee qaamolee mootummaa waliin marii taasisaa furmaata waaraa kennuuf waliigalteerra gahamee akka tures eeree jira. Haa ta'u malee dallaa masjidaa iddoo aangawoonni mootummaa jiranitti guyyaa ifaan kan ijaarame dukkana dawoo godhachuudhaan diiguun dhaaba mootummaa irraa hin eegamu jedhe. Dabalataan dallaan diigame bakkatti akka deebi'uu fi namoonni gocha kana raawwatan uummata musliimaa dhiifama akka gaafatan jechuun manni mari'ichaa gaafatee jira. Bulchiinsi kutaa magaalaa Qeerqos gama isaatiin tarkaanfii fudhatame sochii lafa mootummaa murtoo irratti hin laanne karaa seeraan alaatiin qabachuuf taasifame irrattii fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfii diigaa fudhatamedha jedhe. Bakki dallaan itti ijaarame kun iddoo jiraattonnii fi kaampiin poolisii federaalaa ture ta'uu ibsa dilbata kaleessaa Eebila 13 bara 2025 toora feesbuukii waajjira koomishinii kutaa magaalichaa irratti baaseen kan hime. Kutaan magaalaa Qeerqos iddoo jiraattonnii fi kaampiin poolisii federaalaa irraa kaafaman kan qophaa'e kan masjidaa akka ta'etti dhiyeessuun odeeffannoo sirrii akka hin taane himee jira. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay Abbutiin dura ta'a Addachaa Dabratsiyoon Gabra Miikaa'eliin durfamu mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Pirootoriyaa cabsee uummata Tigraay moggaatti dhiibee jira jechuudhaan himate. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin hoogganamu immoo garee itti aanaa dura ta'a Abbutii Geetaachoo Raddaatiin durfamu keessaa hooggantoota olaanaa mootummaa federaalaa keessatti aangawoonni garaagaraa irratti muudee jira. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Pirootoriyaa cabsuun uummata Tigraay moggaatti dhiibee jiraachuu gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Abbutii dura ta'a Addachaa Dabratsiyoon Gabra Miikaa'eliin durfamu ibsa Eebila 4 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumura walgahii kora giddu kaleessaa isaa guyyoota 5 ture booda baaseen beeksisee jira. Kora giddu kaleessaa garichaa ibsa baaseen haalli kun fooyya'aa akka qabu ni amana jechuudhaan waliigaltee Pirootoriyaa kabajamu akka qabuu fi gareewwan mallatteessan lamaan marii fi waliigaltee siyaasaa waliin hojjechuu akka qaban ni amana jedhee jira. Ammas yeroo hundaa qophii ta'uu koo irra deebi'ee ibsuu barbaada jedhee jira. Mootummaan federaalaa gama isaatiin hoggana olaanaa garee itti aanaa dura ta'a Abbutii Geetaachoo Raddaatiin durfamu mootummaa federaalaa keessa aangoowwan garaagaraa irratti muudee jira. Guyyoota muraasa dura Geetaachoo Raddaa gorsaa dhimmoota Afrikaa bahaa kan muummee ministeera taasisuu muudee jira. Har'a immoo Profeesar Kendaayee Gabrahiwoot gorsaa ministeera barnootaa ta'uudhaan muudamaniiru. Godina Arsii Aanaa Sirkaa ganda waajjii roobsaa keessatti loltoonni mootummaa manneen jireenyaa uummataa gubuu maddeen himan. Dilbata kaleessaa Eebila 13 bara 2025 loltoonni mootummaa ganda waajjii roobsaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdu jedhanii manneen uummataa gubuu maddeen naannichaa himanii jiru. Oromiyaa kibba bahaa godina Arsii Aanaa Sirkaa keessatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti sadaasa bara 2023 irraa jalqabuun adeemsifamaa jiruun hordofee raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii murtoo seeraan alaa uummata
nagaa irratti raawwataa jiru jedhe jiraattonni. Waraanni kun kan jalqabe sochii waraanni bilisummaa Oromoo garasitti babal'ataa ta'uu kan himan jiraattonni aanichaa halkan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo guyyaa ammoo raayyaa ittisa biyyaatu dararaa jechuudhaan himatu. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo aantummaa uummataaf qabanii gariin isaanii dukkana deeffatanii uummata dararaa jiru jedhe maddeen OMN dubbise. Faallaa kanaatiin immoo loltoonni mootummaa immoo ifatti uummata aanaa sirkaa guutuu dargaggootaa waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan farrajee fixaa jira jedhu jiraattonni aanichaa. Ebila 15 guyyaa gootota Oromoo waggaa waggaan kabajamuuf qophiileen garaagaraa taasifamaa jiran. Guyyaa gootota Oromoo boru kabajamuuf qophiilee garaagaraa taasifamaa jiraachuu namoonni OMN'f yaada kennan himanii jiru. Guyyichi qophiileef garaagaraatiin akka kabajamuuf ta'u eeranii jiru. Guyyaa kana gootota Oromoo uummata Oromootiif jecha wareegamanii fi aarsaa kafalan guyyaa itti yaadannudha jedhan. Oolmaan isaan sabaaf oolan dhalootatti seenaan isaanii himamaa darbuu akka qabus dubbatanii jiru. Hogganoota adda bilisummaa Oromoo 10 bara 1980 gammoojjii Somaaliyaa keessatti bakka Shinnigaa jedhamutti haala suukkaneessaa ta'een shiftootaan ajjeefaman boolla tokkotti awwaalaman guyyaa itti yaadatamanidha. Kora Abaa'oo lammaffaa bara 1984 gaggeeffame irraa eegalamee hanga har'aatti waggaa waggaan guyyaa gootota Oromoo ni kabajama. Guyyaa kana gootota kanneeniin ala gootonni mirga uummata Oromootiif jecha gootummaan wareegamanii fi aarsaa kafalan kabajaan ni yaadatamu. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.